akkamitti naa gaafattat wayi. Ni ta'amu hin ta'u jennaan eewwa hin ta'a isiniin jenne sheebalaatiya. Baa Isin nama inoo dhaggeeffatu maaltu qorqorree gaafin xiyya akkam jette beeta. muka natti wacuun ganaa loltee Nama naan gadi dhaggeeffatu narrifata. gaashiyaa. Nama dhaggeeffatu gaashiyaa. Na dhaggeeffatu gaafin xiyya laal akkana jette laal. Nama du'eerra barakaa barbaadu ni ta'a jennaani ni ta'a jette. Hayyee akkatti ta'u gaa ragaan na mirkaneessi gaa gaafin xiyya hin deebine bar ni taanaan jettee ragaan na mirkaneessine. Yoo hin ta'u Ragaan jettaa. na mirkaneessi. Hin ta'u jettaami. Aboo nama du'eerra barakaa barbaadu ni taanaan jettee ragaan naas kenne obboleesso. Achi booda naaf gaafadhu. Ati hin gaafatamtu? Gaafin kan dura si gaafate eenyu? Eshi gaafii tokko si deebisee nama du'e fakkeenyaaf ambiyoota Hin walijjoon. deebine. Hin deebine. Gaafin deebi'u jechuun no. Gaafin deebi'u jechuun ragaadhaan deebisu. Ni ta'a siin jedhee dhorkaa yoo qabaatte fidi. Ragaan Biyyoonni yoo du'an ambiyoonni yoo du'an isaa nama hin fayyadu waan jedhu yoo ragaa dhorkaa qabaatte fidi kan ni ta'a siin jedhee baran. obboleessa kiyya nama du'eerra barakaa barbaadu ni ta'a. Ni ta'a waan dhorku Naafi fidi. jirra ragaa ishee fidi. Ati waan dhorku yoo fidde kana booda si Ragaa dhorku fidi. jiraami. Ragaa kaa fidatu nama waan sana inkaaru situ inkaaru jira as fidi. Sheera sariyaa keessa hin Ragaan bahin. naas kenniga. Ati as fidi dhorkaan siin jedhee bara. Naas kenniga. Ayi si dhorku jiraami ani Naas ta'a kenniin siin jedhu. dhorkaa as fidi akkamitti ni ta'a jetta rabbiinuu akkana jedha. Waan ni ta'a jawsan ragaa si fidatu qabaa barboo. Nama waan tokko inkaarutu Barakaa fidamu. kan irra barbaadamu ilma namaati moo rabbi. Ati dhorka waan ilmi namaa barakaan isaanii naman fayyadu jedhu ragaa dhorkaa yoo qabaatte as fidiin siin jee baradda fi. Eessaa fidde? Kan ni ta'a jawuutti fidata. Wallaahi Kan ragaa. ni ta'a jawuutti fidata. Kan ni ta'a jawuutti. Ragaa kaa fidatu nama waan takka inkaarutu ragaa fidata. Ati hin fayyadani ambiyoonni yoo du'an waliyyoonni jechaa jirta. Waan dhorke quraana keessa as fidi waa. Dafii fidi. Fidi. Hay akkamitti rasuulli akkamitti nu fayyadan. Hayya wama jitan nu fayyadan. Waan dhorku hin fayyadu waan jiras fidi. Maashee bayyaan maal taatan? Okay. Nabi Muhammad na kadhaa jee. Dhorkaa fidaa waan hin barakaan Nabi Muhammad na kadhaa siin jee. No. Dhaggeeffadhu. Hadiisa amma fiitti kana. Dhaggeeffadhu. Nabi Muhammad na kadhaa jee. Hin fayyadu rasuula jedhamu. Ati eessaa fuutee waan kan dhorku jirta. Ragaa kan fida Nabi shari'aa Muhammad keessatti na kadhaa jee. waan tokko inkaarutu shari'aa fida. Ragaa fidata. Obbolees. Wayye. Obbolees. Nabi Muhammad na kadhaa jee. An eessumatti barakaan kiyya isin hin fayyadu gaafan du'e amma natti fayyadama gaafan du'e isin hin Na fayyadu. kadhaa jee. Rasuulli gaafa Nabi Muhammad barakaa narra barbaadaa jee. dhorkaniiruun siin jedhe bara dhorkaa anni ta'a siin jedheen jira. Barakaa narra barbaadaa jedhe. Sheebayyaa walaa Hadiisa kana eessaa dhaggeeffadhu. Yoo wal jala wacine dhaggeeffadhu munaadara lubbuu qabdu gochuu qabdu malee. Hadiisa kana Ansi eessaa jala wacce ansi jala wacuudhaa miti la. Nama ambiyoonni gaafa du'an barakaan isaanirra barbaadamu ni ta'aa hinaan jette. Ni ta'aa ati immoo hin ta'u waan ragaa namni fidatu nama waan takka inkaaru fida. Waan dhorkaas fida. Obboleessoo ati naaf dhiisiin jee bakka itti gartee ambiyoonni barakaa irra barbaadu ni ta'a jette. Bakka rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam yoon an du'e isin hin fayyadu quraanillee nabi Muhammad hanga addunyaarra jiru barakaan isaa Obboleessa kiyya ragaa ati ambiyoonni bakka dhabdi jechuudha gaa. fayyadu Dhabdi gaa. Dhabdi gaa. as fida hay Dhabdee jirta gaa. barri ishi ragaa kaa fidatu nama waan takka inkaarutu fidamoo isa kamtu eenyu fida naa fidi dura eenyu situ mormuu jira rasuulli akka nun fayyenne inkaaru jirta waan qabattee naa mormuu jirtu as naa baasi ragaan irratti fidaan immoo waan ati fidde san irratti gassirdhadhaa balaan kanatti fidi maammee kee jedha Obboleessa. maammee dafiga Obboleessa ni dhageessaami. maammee akka ajaa'ibaatti dhagaa wanni akka arraa dhagaa haruun jiru Obboleessa kiyya gaafii xiyyan si eeggataa jira ragaa naas kenni inni ta'a jettee bakka itti ta'u ragaa naas kenni.
ati ni dhorkuu jirta nama hin fay waan dhorku sanatiif. Ayya balayan ya akhbaashanni biraa orbaame namni fayyaa qabu abdan. Easy. Ragaa fiddu malee akkamitti ragaa Akhbaashanni biraa namni fayyaa qabu orbaa. Rasuula Rabbii jedhemo rasuula Rabbitu Quraana keessa dhorkee. Ragaa ambiyoota yaammachuun ni ta'a jette barakaara barbaadu ni ta'a jette maaliif ragaa naaf hin finne. Ni ta'a siin jedhe ragaa qabaadheefu ni ta'a siin jedhe ati ka dhorkuu jiru. Ragaa naas kenne ishee barakaa irra barbaadu ragaa naas kenne. Ati waan qabattee dhorkuu jirtu hin qabdu gaafa sibiin fida. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Aboon ragaa naa kenni ni ta'a naan jette. Ragaa ka dhiheeffatu wallahi albuuda yaada mana dhiifama wajjin mee wal ragaa ka nama waan tokko mormutu dhiheeffata shari'aa keessatti nama waan tokko mormutu fuudhamee alfati. Andi sau ndak Maiki andi sau ndak Mangisti na daga umati miti. Abu andi sau jadaan olin gaati. Apa duga? namni tokko maayikii hin barachiishe mama. Waan najjuu na dhageenye. Waan na hin dhageenye gaa. Na dhaga'u didde. Ila sheemamma qofa nagaa. Na dhaga'u didde. Nan nagaa sirriitiin isin nagaa. Sheemammat. Ayyaa yaa na dhageenye. Ustaarii waan mee seera. Waa. La dhaggeeffatu la mamme. Ati orkuun rasuulaan fayyaduun raga barakaan isaanii rasuula orkinaan orkitin. Ani nama ijibaa kana wajjin naasa wiigat. Wiigat laata. Imbuusin gadi. Wiigat qabe. Ragaa bayaa. Nan qabanaan hin jenne boora ragaan as kennu waan ni ta'a yaammatu ni ta'a jedhu. Idiidha adeero ragaan nu bira cidiidhan jedhee bara yooti nagayin. Dhorkaa fidi dura. Cidi ragaa wallahi. Min alqur'aani wal hadiis. Ayyee. Waan ragaan ni ta'a naan jedhe. Jiraannaan maaliif akka nama mormaa oolaa yure? Eenyutu ragaa fidata nama waan tokko inkaaru asnaa fidi wama rasuulaan gaafa isaan jiran fayyadu. Ee gaafataan eenyu jaarkutaan? Eega isaan immoo. Gaafataan siima Ustaaz Muhammad Bayaani mee? Dabias. Gaafatameera. Gaafataan eenyu gaafatamaan eenyu mee adda naa baasi? Mee maaliif wal sossobna? Maaliif wal intinaa jedhe? Dii maa kijiba yaabnaa? Gaafataan eenyu gaafatamaan eenyu mee ati haasaa irra bandeeratini? Boo qabi maayikii ati daa'ima. Qabi maayikii maasii gashi naa qabbante. Boos mataa dhagaa gootee maal daa'ima namaan jettamiti. Boo qabi arraba dhiisi. Ammoo seeraan waliin falmaaree. Seeraan falmuu jirra Sheemaammadiin malee namni tokko maayikiin barate Sheemaammad. Sheemaammad dhaloo mana kan keenya jiru baramma fakkeenyaaf tartiibaan isaanii naasa jedhee. Dhaggeeffatu. Ni gaha ati yoo innaan hin gahu waan dhorkaa sanaas fidii gaha. Ani immoo ragaan si fida akkatti gahu. Fidi ragaa maaltu dhorka rasuula dubbate egan du'ee natti barakaan barbaadina gaafan jiru mala jedhani rabbitu immoo dhorke rasuulli gaafatu isin fayyada eega du'e isin hin fayyadu rabbi jee eessa ragaa fida. Sheemaammad dafa Sheemaammad achi booda immoo eega dubbattanii ani immoo akkatti gahu quraanaan hadiisa irraa isinii gagguura sirrii jechuudha. Aboonna jarkutaan na dhageenye. Har'a miti kan nuti hin taanu. Jarkutaan. Wal barbaaddi isin wal barbaaddan wal fakkaatan duraanuu Sheemaammad wajjin haasa'u jirra na bada. Miskiina wallahi ji. Tasgabbayaa tasgabbaa'utti jirtu. Muddacii alaaman ankara jechuun tokko dhageessetta hadiisa. Ragaa ka fidatu nama waan takka inkaaru. Muhammad rasuulli rabbii gaafa du'an nama hin fayyadan waliyyoonni hin fayyadan jechaa jira. Anni jahan jedhe inni mormuu jira. Afaan isaatirraa akkana jechuun hin baane jaarkutaay. Afaan isaatirraa akkana jechuun hin baane ragaa fidii qofa. Jecha tokkicha qofa si gaafate. Jecha tokkicha qofa jecha inni si gaafate qofa deemsiif. Raafuu jirtan gaa guuyoom na geessan. Inna geettanii. Jaarkutaay dhaggeeffadhu. Kanaaf waan afaaniin Abooti nama kabaji jaarkutaan. Jaarkutaan tasgabbaa'u. Rabbii sirraa rabbii marbatanii miti alfaatii fi Ridwaan maayikii qabadhaa nama lamatti haasa'amu danda'ame. Yoo ragaan hin jiraanne dhiiseen deemaa. Ani isiniif quraana. Buuseenurraa. Nu haasa'u kan akka waan ati ragaa dhabdee si gargaaru. Namni tokko bari seera munaazaraa beekuun barbaachisaadha. Ammoo nuti yoo jiraanne illee jidduu keessa hin jiraanneetuma tartiiba goona malee wanti nuti gama tokko qabnee gama kaan qabnu hin jiru.
ammoo ka gaafate gaafatame deebii kennuudha malee kallattiidhaani akkanumatti akka nama mana barnootaan seennee wayii Maya pilih kan akkana nak goggodachuun hin bareedu. Salman mau bayan. Maya pilih kan agar cimen hadi isi ugis takame. Na wajib bata. Meenyuun sinii galchame. Maya pilih kan agar cimen maya pilih nagar cecu jira. Ayyee. Maayaa pileen haa dhufu jennee waliin dubbadha. Meenyuun naan dubbata. Assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtu. Akkam nagaa jirtanii? Gari maya pilih mal je fiya ma amantan te mali. Amantaan tiyya Abaashiidha. Ahbashid kana lal mali bo namni ka kharana marra gabas. Haya bo ahbashida. Ahbashida mali fi fiyamta sinin jawan. Ayyaa Abaashii ittiin boonaasi sodaa takka ittiin qabuusin. Timboni humati miti mali enyu sibase rabbi sibase mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa sibase mo Moshi Abdullah Harari sibase singafaddu wanni sigafaddu. Amantaa qulqulluudha waan gaafatanuu feesisu bar. Sirri itti amani humati miti. Rabbi nashirratti maya pil gababsi baka akkin je. Rabbi nashirratti ol tehe jetteni amanta. Mo ol intane jetti amanta. Ani Rabbiin arshirratti ol ta'ee jira ol ta'insa isaa maal? Waa'ee arshirratti naasana alfatti sagantaa mata dureen irraa hin jirin dhiifama hoji. Mata duree nama du'eerra barakaa barbaadu ni qaarra nu gaafadha dhiifama hoji. Ayyee humati miti taate. Maya pil waa barattee jirtaame amantaa islaamaa barattee? Waa xiqqoo ni wallaala hanga keessan kana numaan beeka. Haga keenya ni beeytaame. Das jettee ubo. Hayyee nama du'eerra dhagaa barakaa barbaaduun ni taha jettee amantaa? Nama du'eerra barakaa barbaaduun Ni taha jettee amantaa? ni taha. Mangisti ragaa ni qabdaa? Ragaan hin qabe. Isinoo ni qabdanii? Afichogaa irraa bu'ii ka'ii ragaa naa fidii ka'ii sanbooda immoo waan kana faalleessu ni qabdaa jettee na gaafattaa homaa carraa siifin kan. Hayyee isin waan kana faalleessu naa himaame. Barakaa nama du'eerra barbaadu ni tahaa naan jettee ragaa naan fiddu? Isin hin jirtuu ragaan naani fiddanii? Akka nama du'eerra barakaa barbaaduun hin jirre sii fidu? Naaf diyaa. Xiyyaa hedduu si dura akkas jee gadoo bu'ee humaan beektu taachidee agarra garuu laala. Akka inni jeen ja'aa jetteetuma ol seente. Tanii miti. Dhaggeeffadhu amma. Ragaan sirra qaraa. Maaliif nama buutan? Dhaggeeffadhuu si akkas yoo taate ammallee nama buutaatilleen. Hin barbaachisu waa oolu. Isin uummata dhugaan deemu taanaan nama buusuu hin qabdan. Dhugaan wayi harka kee jirti asirra oolanii dhaggeeffadhu uummata isaa dhiisi. Mootummaan kabajaan dubbattanii abshiru. Ayyee kabajumaan dubbanna boos kiyya kana keessa harri tokko hin jiru amantaan taabbaatiimi. Ammoo yoo wal dhaga'uun hin jirre gadi bu'uura akkasitu bareedamtiire. Kanaaf isin ammoo wal dhaga'uu jirtanii akkasumatti itti fufa. Walla keenya haasa'anatti as kan nu hadiisa wanti kanaa kun taa'amuu qabuu jiru. Hayyee dhaggeeffadhu quraanan sii qaraa. Quraanan sii qaraa. Hayyee. Akka rabbi achitti waa takka jiraa fi du'allee nama tokko yaammatuun hin taane ragaa sirra qaraa ati immoo nama du'e akka yaammatuun ta'u ragaa naaf fidda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eega inni du'e barakaa isarra barbaadu laal asiifachiin caca'in gaammasiin dura haa walii gallu naaf fedhi. Walii gal. Maabil ragaa fidinaan jetteemi? Eh. Ragaa rabbii achitti nama tokko yaammatuun akka hin taaneen sii fidaan siin jeelaa. Hayyee. Ati immoo nama du'e yaammatuun akka ta'u naaf fidda. Siifin fida. Haa jaallan koo qaqqaali nama 375 si dhaggeeffatu jira jechan qayyarinii sirriin na dhaggeeffadhu. Hayyee. رب سبحانه وتعالى سورة الجن آية 18 التي كنجا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا جا
Ayyee. Siifin hiika. Afaan Oromootti afaan ati beektutti sii deebisa. Taate. وأن المساجد لله مسجد خياجي رب سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا ناولي نما تقه يامتنا داجي Ayyee. التنسي دبل سورة المؤمنين آية إبتك وفي خلص الديت الرتي كنجا ومن يدعو مع الله نمني ربي وجي جبري يامت إلها آخر جبر ما برو وان برو لا برهان له خرجان إساف جر جبروا سنرت فإنما حسابه عند ربه قافين إسا ربي إسا برت تهادا إنه لا يفلح الكافرون كافر ملكا وقبيجي رب سبحانه وتعالى نمنينا أجتنا متوك أبافد لا ملك مقربا ولا نبي مرسلا نبي هاتو ملائكة هاتو نمني أمتي سن كافرا كافرهم ملكاوجي رب سبحانه وتعالى سورة قيستي سورة مؤمنين سورة المؤمنين آية إبتك وفي خلص الديت نمني أزجلاكن الرباية نما مسلماتي لا نما مسلماتي نبي خان سورة إن سنجو جروتانا هندججو Likki namni hundi nama muslimaati warra namni nu dhageeffachuu jiru fi nuti. ittiin si dabala bicho Aya kunuu bargee aadaa diinee quraanaa mi tokko. garan si guuta jeeti bargara akkati sirri garaa guuttatu jeeti Rakkoon qabu walaqaa kiyya taatee jirti amma kana gabbartii fi. amma Bakka tana gara biraan deemin gara Gara biraan biraan deemin deemne. afichogaa kallattumaan yaammatu nama du'e yaammatu irratti raguma qofa naa qare waan biraa takka sirraan barbaadu yookaan naafeeti waa takka walitti hin qabnu gaduma narraa buutee deemtee kabiraa fidadha ragaa nama du'e yaammadhaa du'e si naa qare Barakaa Nabi Muhammadiin akkana jechuun gabbartiin ijaamaa kun. boo maayappil afaan kiyyisiif galaame Naaf galakkaa ajaa'ibaatti. osoo nan si gaafatu jiruun na gaafatte akka saahiba kee kadabree sana akka ati akka nama qabeen fakkaanne jeetiin ragaa sii qaree malee silaa siitu ragaa fidachuu qaba akka seeraatitti ragaa fidi ragaan qaban jechuuf ragaa fidi jechuu turteemi amma barakaa nama du'een barbaadu irratti dafi ragaa naa fidi waan biraa takka naasee nama sin gaafii biraatis hin kaasin. Amma gabbartii fi barakaa isaatiin akkana naati. Aboo yaammatuun siin jee yaammatuu. Bakka tanaa dasiin beeyna kaatis. Maappil yaammatuu jennee haasa'u jirraami. Yaammatuu san irratti ragaa fidii nama du'e yaammatuu irratti ragaa naa fidi. Laa mataa waldoo sin hin fayyadu ni beektaa. Deemtee qaraata yoo qara'uu barbaadde. Ayyoo isinirra beektanis isinumarraa hin qaraa malee maal rakkoo Hin rakkisu sagantaa nama tabarnootaatii miti dhugaa keeti ni qaraata. Sagantaatu tabarnootaatii miti ta munaazaraa tanarratti dandeettii qabaattu malee atu asii mataan hin dhukkubsitu ragaa fidi yoon fidne immoo salaamu alaikum nuunjii gabbuyi mangisti. Ayyee assalaamu alaikum. Waalaikum salaam akkana laal hedduu walii galle jabaaddu guddaddu barakaddu karaa haqaa rabbi si agarsiisu. Nagayaan naa tura. Nagaan deematilleen. Akkatti walirraa gabaabsu. Saaboo jaarfataan osoo akkana jee harka kennee silaa. Mee ol deebisii mee ragaa inni naa fidi juusan nan fidaa fi yoo sanuma ka barbaadu ta'e san booda yoo ka fidullee ta'e sanuma booda'u. Osummataan gaaf tokko hoteela warra wantaatti baay'ilama naa qabeenya jalaa bade guyyaa juumummaati. Abaashee asirrattuu viidiyoon baanetu hoteelaan nama yaamee nama eegaa. Anaatu ragaa fide jaakam. Acee amboo jaa garuu. Mee sodaattuu jaakam mee ol baasi. Eenyu jettammee maqaa waliin isinii darba. Haceedha jaagaa hacee jaa. Acaaluu hundeessaa. Hayaati mee hanga inni ol ba'utti riwaayaa hayaati khayrun lakum jawsan irraa dubbadhu. Dubbadaayyee. Oke hanga sun ol galcha moodee daranii qabdu rabatti ol baasa. Gara riwaayyoo qabaate maleedha. Oke sirra kan jira laal. Ayyee. Galatoomaa ayyee. Oke. Hadiisa kana ragaa godhaniiti.
حديثة كمس حديث نكوني حديث عبد الله بن مجيد ابن عبد العزيز ابن أبي الرواد المرجئي لال حديث خنا حديث نكوني أكا حديث سر الله هنتين جمعنا مانو قبا قباتشورا قبدني من نما خنا أولباسا مي بليس أولنباس نما جوهان لا 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 Eenyu jaama kan? أنغار ابن تنا أولنباس جان Mee isa waliin kana abashee ichiidhaan isa ol baasame kunoo isuma kana aanaadha. Ayyaana aanaa dhufu maayii qabanadhu. mee dubbisa Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Aanaa dhufu jenne. Ayyee bakka gaan ayda. Ayyee. Gaafiidhaaf qophiidha. Aanaa. Hello. Ndagamu. Ni dhaga'ama. Ni dhaga'ama Ridwaan isa biraa. Ni dhaga'ama Ana. Marhaban bika baga nagaan dhufte mangisti. Ani suma Bakka gaan laaluuf waa baashee miti inni. Ahbaashidha? Abaashee miti. Ahbaashii miti. Rabbi ahbaashii si waliin. Amin amin. Ahbaashii ta'ellee Rabbi asirreessu. Amin 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 amin. Acee kana acee. Saayiba kiyya tokko abaasheedha du'aa godha rabbi haa qajeelchu. Rabbi haa qajeelchu karaa sirrii Rabbi haa agarsiisu. Aceen waa nama baratillee hin fakkaatu mataa jala ciratee deemaa. Acee mee salaamadhu ati haa taatu. Umaan beektu garuu asumaan irratti hakamna rabbumaa jira. Salaamadhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Laa maqaa laaltanii nama madaalinaa tarii yookaan waa barate fataana. Nama waa barate taananis beekumsi jechuun umaan fayyadu mataa maa jala ciratta wanni fakkaattaa bar. Wantan jechuu barbaade haappilee amma ol baaftan kana nama duuba dura isaa laaltanii silaa waliin munaadaraa yoo gootanii das nama jedha jechuuf ol bahe. Ayyee. Isinumaa fi xiqqoosii yaadee ol bahe malee ani yookaan baashallee ta'eeti miti. Dhiifama. Mangistii taate. Kanaaf nama duraa duuba laaltanii dhiifama ol na baasuu keessaniif galatooma kabajamaa rabbi haqa irra isin haa dhaabu. Dhiifama jechaan siin jeef dhiifama bibi. Laa wallahi rakkoon qabu ani saniif nama duraa duuba laaltanii osoo ol baastanii munaadaraa wajji gootanii das nama jedha wallaalaa ol baastanii mataa isin cinquu irra jechuuf jedheeti. Baay'ee jala ture yeroo baay'ee. Hedduu galatoomi barakadhu. Ulfaadha ustaazan kennaa rabbi sinaa qarqaaru jabaadha. Galatoomi ayyee. Mangistii boli ulfaadhu barakadhu siin jenna inshaallah.